هاي أكم جرت نجمة كيساني دقيفتو تكبجمتو تا يوتيوب channel كوتي أكم جرت جرا بقى ساعتي كان جيسانين سنين جدا دقيفتو تكو ورماتي كنا فينتاني سنة ماتي نفتا ورماتي نفتا ترتانيس قدا قلتو مي سنين جدا هاد رواتي كورين هاسا ودفه إنس إجولن بيا أربعة جرتو كرا كميني كان قسنون إشي بيا كايو درام بيا بات الدقتي وانت براكي سسنتي كرا هدو داني ماتي غرغر تاودندا هريا تاودندا أوبولا تاودندا كرا كمين أكا قرشيشي منجافتو مي ولين تكورت مريانا إننا لايك شير كومنت قوتشو نتجبيسو إن الرحفتنا السنين جدا فكين فكنا متقودي تن السنين كاسا نمني قراهدو داني كان قشيو في كايو دران جلقب بيا بيسان الرحفتي يوكين دقيتي يرو حال جرو إسا اتتولو قمتشو كيسا اللي تودندا قد اللي تودندا wantoota taateewwan jiru ilma namarratti ta'uun wal qabatee birri isaanii karaa hedduudhaan kan mancaasane innis wantoota muraasa yookiin ijoo kan ta'e sinitti himaa jechuudha. Innis fakkeenyaaf nama tokko yoo sini kaase namni tokko innaa biyyaa ba'u yookiin barumsa isaa adda kutee yookiin immoo maatiin isaa hiyyeessa ta'e haadha abbaa isaa gargaaruudhaaf yookiin immoo yoo haalli jiruuf jireenya itti ulfaatee biyyaa ba'a wantoota garaagaraa rakkateeti malee quufee yookiin beela'ee yookiin waan nyaatu waan dhugeeti nyaatuu fi dhuguu abeeti miti kan biyyaa ba'u rakkoo isa mudate san boru ifattan baabur dukkana arra keessa jiru kana keessa gara ifattan baa jedhee kaayyeffatee yookiin karoorfateeti kan biyyaa ba'u jechuudha. Rakkoo hedduu dhagaa dhukkubsataan jiraachuu danda'a, abbaa dhukkubuu danda'a, haadha dhukkubuu danda'a yookiin haalli jiruuf jireenya Itoophiyaa itti toluu dhiisuu danda'a yookiin immoo yoo namni tokko innaa biyyaa ba'u biyya ormaa innaa deemu wanuma ta'anii nyaatanii bakka itti tolee bashannananii iddoo barbaadan deemanii galan itti fakkaachuu danda'a. Maaliif akkuma bifti keenya gargar ta'e kana kaayyoonis karoorris yaannis nama wanta hundaanuu gargari jechuudha. Akkuma bifti keenya kun gurraacha kun magaala kun adii bakka kun immoo hankusturri jedhee deemu yookiin ammoo fatee deemu kun immoo yoo ta'u fagaggi jedhee deemu namni tokko bakka haalli uumama nama hundaatu gargari jechuudha. Akkasuma maatiinis lafa siibinna jedhanii qarshii isaanii karaa hedduudhaan kan erganii balleessanii maaliif namni tokko gaa nama wajjin alate nama amanuun dhiisu yookiin goddanyaa ta'uu danda'a. Akkasuma lafa yookiin immoo makiinaa yookiin bajaajii siibitee jira yookiin suuqii ijaaratan si eega jedhaani qarshii isheen biyya ormaatitti xiqqaas guddaas garafamtee arrabsamtee bakka jechoota hin taane jechoota gadi nama qabuuf jechoota gadhaantuma jedhamtee isheen ittiin arrabsamtee argattisan inni akka barbaadetti jalaa balleessaa jechuudha. Innaa isheen biyya galtu san immoo itti agaamaa hin aarti yookiin sammuun ishiitillee karaa hedduudhaaniin wantoota hin taane keessa galuu danda'a. Maraachuulee dandeessi hiphina sammuu rakkina sammuutiin illee ni qunnamti jechuudha. Ijoolleen hedduun keenya karaa hedduudhaan kan gowwoofamaa yookiin attaalalamaa jirru osoo rakkoo kana keessa jirru kana keessa boru ifatti bahuu dandeenya yookiin immoo har'a gammachuu keessa jirra boru rakkachuu dandeenya kan jedhu tokko yaadu yookiin fuula duraafis ta'e of duubattis yaaduu qabdanii jechuudha. Maaliif jireenya ilma namaa akkuma gammachuun jiru gaddis ni jira akkuma gaddis jiru gammachuunis ni jira jechuudha. Innaa karaa hedduudhaan ilmi namaa kan rakkatu warri biyya arabaa hojjettanis
biyya keessa saa ta'u biyya kamiyyuu jechuudha. Qusannoon yoomiyyuu sin barbaachisa jechuu barbaade taanaan karaa hedduudhaan dhiiraniin attaalalaminaa. Maatiin tokko illee kan qarshii nama jalaa balleessu hin jira. Innaa ati biyya galtu san yookiin heerumtee jireenya kee hin guddifanne yookiin immoo umurii keetittiin hafne barumsa keetittiin hafne yookiin galtee maatii kee hin gargaarre yookiin immoo iyyuu waa tokko hojjettee jijjiirama tokko osoo hin fidin umuriin keetillee si alaa deema. Guyyaan har'aa kun kan boruu gargari waan ta'eef guyyaa har'a ati sa'aatii kana amma ati itti fakkeenya bittee ati dhaggeeffattu kun guyyaan boruu immoo kan hin biraati waan ta'eef yoomiyyuu taanaan qusannoon nu barbaachisa. Harkaa yoo qaban budaa ta'uun hundan nama dhungataa, harkaa yoo dhaban budaa ta'uun hundan nama tuffataa jedhama maksii Oromoo. Innaa gowwoominaadhaa sinin jechuu barbaada. Ijoolleen biyya ormaa keessaa biyyoota garaagaraa keessa faffacaatanii hojjettanii qarshii keessan hunda balleessuu osoo hin taane maatiidhaaf illee hanga tawassanii tokko kennitanii fi kanaafillee kaayyoo fi karoora dura keessa dabarta yookiin rakkina dura keessa dabarte san irraanfattee borumooyyuu gaddinarra hin ga'u jettee yaaduu odoo hin taane har'a gammadee jiraadha boruu gaddinarra ga'a yookiin nan dhukkubsadha jettee yaaduu qabda jechuudha. Innaa akkasiniin jedha ijoolleen keenya jajjabaadhaadha, kutadhaadha, hojjedhaadha, kaayyeeffadhaadha. Ani kanan YouTube koo bane inni tokko ijoollee rakkina garaagaraa keessa jiran qaamanillee bira jiraachuu baadhu yookiin qarshiillee qabaachuu baadhu yaadan jajjabeessuu jechuun bakka jabaadhu bakka nama jajjabeessuun barbaada. Kaayyoon kiyyas ijoollee rakkina keessa jirtu hamma humna kiyyaa yookiin hamma yaada kiyyaa bira dhaabbadhee jabaadhu guyyaan har'aa kan boruu kan hin biraati jedhee osoo jajjabeessee baay'ee natti tola. Innaa asumaan YouTube kiyyas like, share, comment gochuun na jajjabeessuun irraanfatinaadha. Innaa warri garaa keessateenis na dubbisuu barbaadan commentii jalatti na barreessati waan barbaadan na gaafadhaadha. Maaliif yoo danda'ame rakkinni ati keessa jirtu karaa tokkoon illee si furamuu danda'a, si jajjabeessuu danda'a. Maaliif hamma kophaa kee yaaddee sammuun kee si dhukkubu nama wajjinoo mari'atte muka tokko muka guddaa wayii tokko taatee yoo nan harkisa jette sitti ulfaata. Lama yoo taate harkiste immoo hamma ta'e tokko sii qannasaa jechuudha. Akkasii yoo siif galee innaa like, share, comment gochuun na jajjabeessuu hin irraanfatinaadha. Guyyaa biraatiin viidiyoo biraatiin hanga deebi'ee dhufutti nagaan naa turaayin sinin jedhaa, sinan jaaladhaa, sinan kabajaa. Like, share, comment gochuun na jajjabeessa sinin jedhaa. Bye bye.